بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قرص كيسة يوم يو نمنا ما نفعل ليس أن وان دبرت وان جرو حقيقة بيا عربا إن جنرال ولي قالت قمتت ملي رمفت دبر وان جرو بيا سنك فكينيا بيا عربا كيسا قرتي كدير وانا كنا هجتي يونجري قرتي أمتا بيا عربا هندن دبن شامرن بيا عربا كيسة وانا كنا هجتي يونجري ورّي نجاح جرا جراكين مراس أكام خضرات كيسة أشيدات كيسة موزات كيسة tokko jiru badiisantu firraa fuudhanii darban malee hunda dubbachuuf miteen ulamaa keessa jira hayyoota keessa jira shamarrantu keessa jira hawwantu keessa jira warra qaqqaalii keessa jira beeka kuni yoo badaarraa dubbatan gaariin dhufee loluun qabu eeni jirtii waan kana akkana jedhee bifa bareedaan dubbata malee yeroon dubbadu isiin tartiiban qabne yoo jiraatte akka biyya hijaaban baatee khofoo kaayyette chaarjaa keessa deemtu manfu'aa keessa olii gad deemtu ta tartiiban qabne ijaazaa malee tartiiban qabne ka isinillee ragaa baatan ka viidiyoo isin maxxansitan waan isin asirraa soitu kanarraa hin haasa'e ani dubrummaan qabu intala jettu gartee intala kanattiin ejja jettu sheeka jala dhuftee dubbattu intala komentii sii dubbattu dhiira komentuu kanarraa dubban biyya isin jirtu Suudi Arabiyaa jirti jennee yoo tuni gartee na laallatti tuni ana kan jettu taate tawbadhu gama rabbii deebiin jedhan ani ummata nagaa irraa hin dubbanne ummata keenya waliin irraa dubbachuu jira atis kallattiin hundeessituun gorsita anis gorsuu jira hadiisaan intal ejjatana dhiisaa qeyroo fi qarreen teenya waan akkanaa jirti wal saaxilu jiran barakaan dhabamtee hojii dhiisee namni ijaazaa dhiirti gartee dubartii torboolii qabee biyya arabaatitti akkana godhe gun jedhe waanuma jirtu ta'e isinuu akka du'atee san beeytanii beeytan maybe argitan maybe dhageessan beeytan isumaa fi dubbachuun ta'ini malee nutti himtan keessaa fi alaan dhuunfaadhaan gartee gamtaanii maa jirtan kanarraa dubbadde hin dubbanneen gartee hin tuyne namni tokko maqaa de Ahmadii fi Khadijaa fi Boontu jedhee maqaa moggaasin jirtan takkan dhohin waliigallee waan namni hojjetu waan jiraarraa haasa'u jira keenya dhagaan bosonaan tola jedhan waliin tolla jeetiin isin dubbachuu yoo tolli isin ifin ta'e maal gootan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo jiru osoo akkanatti gorsuutu hin amanne namni ani yoo rabbiin qalbii raajachin an dubbadhu kun qalbii sin seene jedheetiin dubbadde jara keenya walii galle so kun hundi yoo gartee hamtuu isinitti ani hamtuu miti na biratti namni bar hattuun yoo hattuu jedhanii hin jaalattu bar isiin ejjitu intala ejjitu jedhanii hin jaalattu gartee ani hikmaanii nama gorsa hikmati wal mau'izatil hasana gartee iddoo hamtuutti isa erkee annaman saaxille namaan bakka hamtuutti erkee dhufee maqaa isaa dheen saaxille beeka in general in social media republic maratti naasaye rabbiin khayri isin haa godhu ani gartee biyyi arabaatis biyya Nabi Muhammadi biyya namaati biyya duratti deemte biyya namaa balleessuuf biyyaan baane jijjiiramuuf biyyaa baane kaayyoof baane karooraaf baane namni biyya irraa ba'ee rabbi irraa fagaatee itti fakkaatte maatii irraa fagaatee Assalamu alaikum warahmatullahi namni biyya wabarakatuh. jijjiirrate waalaikum salaam warahmatullah namni baadiyyaa irraa dhufee magaalaa dhufee maatii isaa magaalaa galche ijoollee hedduu miidiyaa jaartan amantii jaartan sheekan gargaartan madarasaa eela baaftan waa hedduu gootan nullee faloo nu gootanii waa hedduu gootan nurraa barattanii ta'aliif hin beeyne biyya namaa dhuftee quraana qaraatee haffastee waa hunda hojii qaraasee jirteettu biyya arabaa tana dhuftee amantii barattee islaamummaa fudhattee waa barsiifte hedduu gartee harka qalleeyyii gargaartu maatii isii gargaartu hedduu baay'eedha akkasuma baay'ee keessa jira tanuma karoora isiituma ama 8 biyyaan baa jiraattee goojjoo tokko hin jaarratin barumsa ammayyaan xumurre amantii isiin barattu nilleen barsiiftu safuu dagattee gartee yaa'ani daangaa rabbii tarkaanfattee qullaa deemte kofoo kaayyattee fartee asuma gat urgufachaa oolte gaafa ramadaanii dhufe yaa ganaan ingeeta abaa mamba salaam iqra bismi rabbika jettu tanarraa osoo jira jiran ummata 50-50 50-50 baana kana inshallah jiru bareedu rabbi sinaa jiraachisu yoon gartee hadiisaa fi quraana keessatti dogoggoree jechaan gorsu keessatti anaa fi shayxaanarraa yoon ka khayri dubbadhu taate rabbii kiyyarraa na waffaqee wasallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan in qalbii isa tuqees maal goona gaa dhiifama inshallah waan nin jeesan yoo gartee kan sitaatu taate ani humaan godhu ani rabbiin sirratti nan goone malaa'ika rabbi sirra kaa'e an waan hin dhage waan arguun dubbadha naagolotoma hundi keessanuu luluu agalatoomi jazaakillah rabbi ergaa teetis bakka hunda naagewu jabaadhu shamarran keenya keessii ta'a kabaja godhadha hijaaban da'awaa godha baradha qabsaawa lammii teessaniif yaada kanaan isin hin jira keenya guyyuu asumarra dubrummaan qabu jette sirra teessee dhalan gaafa kanatti ijaazaan irraa fudhatan jetti achi dhaqeetiin xaayifitti akkana godheetti sheekha birriin irraa nyaatee natti ejje viidiyoon irraa waraabbatee qaba nu dhuftee himachuutti hin jirtu sheenii dubrummaa teessii deebisa
Isinuma miti kajjechuu jiru nuyi anaa jirana takkana jiru dubartuma islaamaatii mi sheekha isa zinaana godheetu gartee na fuudhuu qabu isa durumaan irraa fuudheetu ni kana godhachuu qabu kabiraati jechuutti hin jirtu sheekha bira dhuftee jara keenya maali kiwin jedhee namni yeroo isin dubbate ani safuun beeka isin safuu gallakiftanii nyaara addattanii akka gartee ijaree liqimsee gutaatan maal isin goona nuti gartee sheekan illee maqaa balleessuuf yaatan sheekotiin isin dhiifte isin abaartee isin dhiifte haqiqatan wallahi lazim abbaa kiyya akka jedhe sila akka social media biyya arabaa kana nuti argaatu ka'abu matana usla itti garan galu jedhe rabbi fa walli wajhaka shatr al masjid al haram jedhe malee sila wallahi lazim sila taate jedhe bangi jedhe ka'abaata nabiyya arabaati mootummaa suud arabiyaa kanaa fi hawaasa keenya gartee kana maqaa biyya nabiyyi balleessa kana argine sila ka'abaata achiifune ameerikaa tana finne asitti gartee xawaafna jedhe ammoo amri rabbiiti malee teenyaa miti jabaadha rabbiin nagaan biyyatti sinaa galtu warra dalaga sinaa godhu guyyaa tokko gartee wallahi uffata kanas irraa baasanis uftaan inni arra namarraa akkanatti haasa'u guyyaa tokko sirraa haasa'u uftaan du'a kee inni kabajaa dhabe guyyaa tokko qabrii kee sheekuma takkanatti arrabsu kana sirra salaatee sirra qaree qabrii si gaggeessa sheekuma takkana arrabsu kana ni kaasi godha kabiraa si godhuu hin danda'u tanaaf wal kabaja ulamaa'ii gartee teessan kabaja ulamaa'in alwaratatul anbiyaa gartee dhaaltu nabiyyootaati dhiifama inshallah taala soomana keessan isin raaqee balu shamarran khaasatan soomanni keessanuu qadaanuun xumuranne soomana keessan xumuradha shawwaala itti fufa kaan soomana kanumaan isin jedha hundi keessanuu qayroo fi qarree rabbi sinaatiisu qubee generation rabbiin waa sadiin hundoorkin jettee jedhan oromoon qara'uu qama'uu qoffaruu jettee mee kam keessa jirtan qotachuutti isin jirtan qara'uutti hin jirtan qameetu namni xinaatii godheetuma wallee barataa barumsa ammayyaatitti jiru amantiin jiru garee keessan barannu bosona jaalmarroo wajjin jiru masaraa biyyi wajjin jiru social media irratti gartee waa khayrii godhatu jiru feemasuma geemum arba shirin salaata zuuri irratti geema asri irratti geema maghriba irratti ishaa irratti subii irratti geemum kanuma jechuudha kana gaafa nam biyyi takka rakkatte gaafa balaan takka dhufte girgirii ba mooraalii kuni faayidaan qabu qilleensa bubbee afaan qubeetu fa isin hin galin afaan kullee isinii galaa jiran ankanamaan isin hin jedha jabaadha galatoomaa inshallah yoona barbaachisee hin dhufaa yookaanis afwalillah rabbeechaa isin jaaladha baatii ramadaana qofaame afwalillah kan jedhanii baatii hunda rabbiiti atis kan rabbiiti inshallah galatoome boona galchuuf jazaakumulla dhiifama jazakallahu khairan ustaaza keenya footoo teessanillee wanniin fayyadameef isinitti hime yaa'u okay akkasii kunoo Hi. Howdy. How are you? Wonderful. Good. Galatoomi gaajara keenya Adir duraan dursatti warreen falaqan Abu Maasfa akka nama hedduun jirtanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh manuma keessatti ni farkee galatoo muutirra jirta badrii koy muutirra jirta koy muutirraan jire amma sagalee kiyya jira haya koy niin dubbadha obboleeyyan kiyya laal dhageeffadha warri footoo sheekaa gaggaragalchitan rabbi sodaadha ustaazni nama gartee tokkotti xiyyeeffatee kan tuqin waanuma ustaazni tokko nama gorsu akka gorsa kenne hubadhaati hadaraa footoo ustaazaa gaggaragalchitanii naaseenaa Facebook irratti illee ustaazni waan badan hunjee jettanii amma booda maqaan dhayinaa luulua mee dubbadhu obboleettii teenya qaalii aqaata kan mana dhuftee teessee yaadallee oli qabattee taa'u jirta dubbadhu mee dhiifama si boodaan sumee yallee naa dubbattu. Galatoomii carraa kana kennu keetii fi san booda Adam Muhammad namni jiru kunillee dubbatanii akkasi itti fufe. Ayyeeshi galatoomaa. Mammaatti tokko maal jedha beektaa? Namni kun awwaanaa nyaatee fi dudubbataa jennaan ani hoomaan dudubbatinii jedhe mucaan si galee bira ta'a. Namni foon awwaanaa nyaatee fi dudubbata jennaan ani hoomaan dubbatinii jechuun sunuu dubbachuudha beeki. Walumaa galatti ilmi namaa kana eebii fi hanga ustaazni maqaa namaa hin dhahinitti hanga ustaan namni tokko akkana hin jedhinitti barnoota ishiniif haa ta'u warrootaas jala jirtanii waan tokko viidiyoolee tokko ebanaan akka nasihaa guddaa takkatti isinii dhaamuu ka barbaadu rabbii waan biraa sii dhiisuu danda'a wallaahu alladhii nafsii biyadihi rabbiin garuu haqabanii adamsiin dhiisu zinaa sii dhiisa dalagii sii dhiisa yoo araarama dalagi jechuun kiyya immoo ilma zinaa ta'e jechuu kiyyaa miti
kanallee waraabdanii lulu'aan akkas jettee akkan jedhu. Dogoggora biraa keessa seenuu hin dandeetta. Garuu ilma namaa haqa ilma namaa isin hin dhiisu Rabbiin. Haqa ilma namaa ita jedhu haqa ilma namaa jechuun maallaqaa miti. Irdiin maqaan maalummaan nama sanii irdiidha. Haga nama biraa ni fayyada jettee yaadinitti nama takka viidiyoo irratti waraabuu hin dandeettu. Itti aansi yaada laayiv irraa muramee bahee viidiyoo namarratti waraabinaa. Yoo dandeettan nama san keessaan dhaqaa dubbisaa yaada viidiyoo irraa muramee fakkeenyaaf wanni addunyaa tana girgireessaa jiru san akkamitti namni wayita laayiv irraa wayita namni dubbatu yaada muramee duran beeytu duuban beeytu ajandaa marii saniin beeytu kanuma godhattee girgirooftan. What naman sammuu hin qabnu moo yaaduu hin dandeenyu moo maaliidha? Moo bakka dhuftaniin beeytan moo maal jechuu? Namni kuni nu waa jedhaaf nu waan jedhuyyuu awwalayyuu inni kunu eenyu? Siif dubbate moo sirratti dubbate? Yoo ka siif dubbatu taate waan si fayyadu keessa fudhachuu. Yoo si hin fayyadne taate just left it. Ani waan nama garaa na nyaatu keessa nama taa'ee koomantiin nama arrabsuu fi nama callisee viidiyoo namarra waraabu. Maal gootaa qubni si dhukkuba? Koomantii maal gootaa? Why you waste your time? Sa'aatii kee maas bira gubta. Just waan biraa waan dalagduu hin qabdu. Iftee bakka san keessaa maan baane. Itti aansinee waa'ee ummata akkana biyya arabaa maal akkana ta'e dubban ambana wal sattarraadha. Malee waan hedduu ka ol baasnu jira. Ijoollee dhiiraarraallee warroota shamarran irraallee dubbiin amma faallaa taatee jirti. Rabbiin zamanul aakhir nu haa baasu. Itoophiyaa keessallee Itoophiyaan alallee biyyoota arabaa biyyoota faranjii biyyoota hunda keessayyuu namni amma dadhabamee jiru dhiira osoo hin ta'in dubartiidha. That's right. Duraan nuti akka beeknutti itti daa'imummaarraa dhufnetti maallaqa biizinasa zinaa dubartii dalagataa malee dhiiratti quban qabu. Amma garuu dubbiin faallaa taatee jirti. Hadiisa keessallee zamanul aakhir mallattoolee zamanul aakhir keessa dubartiin xiqqaattee dhiirri xiqqaatee dubartiin baay'achuudha. Wannummaan faranjoonni yookiin immoo warroonni biyya alaa kunilleen tamasaasaa isootaa gaabichaa jedhanii waan garaagaraa kana fidanii fi waanuma kana fidanii addunyaa tanarra fidanii akka namni ofii isaatii wal fasaadee dhala ilma namaa kutuudhaaf. Kanarraa namni maaliif waan kana dubbataa yoo ka jenne sanyiin na haa baddu jette namni sanyiin na haa baddu jette sanyiin si baduu dandeetti. Namni kun garuu jaalalli nikaahaa miti. Waliigaluullee nikaahaa miti. Jaalala jechuun rabbi si jidduu uumaa ilma namaa kana rabbiin insi yoo jedhu wal feetuu jedheeti awwala maqaan insi jedhu kun wal feetuudha. Ammas dhiiraa dubartiin numa wal feetii osoo ni boqonnaa namni dhiiraa dhiiraan ala ka qabaatu taateeti. Sila Rabbiin jannata keessatti hawa'anu jannat lazzaa illahum yaala seetochi. Yaa dubartootaan ala dhiirotaan alallee nurratti jireenya ulfaataa. Waan kana eega Rabbi karaa nu godhe nuti yaa obboleettiiti ya doolaara 50 eenyummaa keenurraa gadi mulqu mee laala yeroo ammaa kana waan deemaa jiru. Namni tokko yoo gara bultii deema jedhu birii 300,000 400,000 500,000 intala harkaan gaachuuf. Yoo zinaa barbaade galuu birri meeqa riyaala 30 riyaala 20 riyaala 10 inumaa faallaa kafalteefi wanni kun haa dhaabbatu yoo jedhan namni achi keessa jiru lamaa sadii wanni jedhaatillee dhalaa biyya arabaati waan jedhaniif akkasuma danfu waan akkana tana dhiisuu qabnu itti aansee waan ustaasni kiniin irraa dubbatan billaahi alaykum warroonni kiniinii fayyadamtanii yoo ni barbaaddan kiniinii san fideeti maal akka isiin jettu ishinitti mul'isuu danda'a. Malakki isin jirtu isin mul'isuu danda'a. Kiniiniin ijoolleen durbaa fudhattu jechuudha. Wallahi baay'ee ulfaataadha. Akka isin dubbattan kanaa miti. Ta shari'aatu dhiisa. Ta rabbiillee dhiisa. Rakkoon qabuuti. San rabbiin homo godhe si godha. Garuu akka namummaatti deebitanii naman taata warroonni kiniinii san fudhachaa jiraattan. Kiniiniin kun unprotected sexual intercourse fi keessi lafa kaa'amti. Ni beeka Itoophiyaa keessas ni jirti. Birrii 60 ni barannanu. Unprotected sexual intercourse ta'atii 72 keessa fudhachuu qabdu. Kiniini san tokkoffaa dhala si dhoorguu dandeetti. Side effect isii keessa. Lammaffaa lazzaa fuula keetii kana kireemni si sirreessuu hin danda'u wanni fedhe. Maaliif seelii kee ka keessa jirutti si dallanaa maal maadiyaatii baanan kan. Sadaffaa qaamni kee kana ofii isaatii uf nyaateetiniin akka mukaa si godha. Wayita akkana jedhu dhalaan qal'oomatti waan kana daladii jechuu kiyyaa miti. So kanaaf qal'ini waan saniif dhufulleeni qal'ina qaama kennaa osoo hin tahiin fuula kennarratti mul'ata. Fakkeenyaaf namni tokko qal'aan ni jira. Sirrii qaqalloo ta'uu ni dandeenya. Dubartoonni jechuu hagaan heerumiinitti. Garuu wanni beeytanii side effectii kiniinii ta'uu sanii boqoo seenaa akkaan kana ija keessatti tara yookiin keessaa boba'a ijji kun.
deebi'ee immoo dhibeelee biraa garaagaraa kaansarii qaccee gadaamessaatiif waan kana saaxilu. Waan kana wayita namni isinii himee waan kanarraa of qusadhaa isiniin jedhu isin maaltu nagahee daqiiqaa 5 yookiin immoo bar gifee takka yaaddaniillee waan wahii dalaguun bareedaadha. Fakkeenyaaf namni tokko ji'a takka keessa kiniinii sangizee 2 fudhate taanaan dhala yaadina. I tell you the truth. Waldaan lobulachuun እንዳታስቡት. Warri irra jirtanillee amma bar tashari'aa diifne tanamummaa like saayinsii maal jedhaatti deebina. Ni dhala jettee hin yaadiin kiniinii san waggaa keessa ji'a tokko keessa al 2 fudhannaan. Sanarraan pireedis zaabbaa. Sintiraa gadi mataa waan kana maaliif akkana goota wayita isin jedhan isin ijoolleen dubartoota waan kana fudhatanii kana maseentan dhiirtii haa fudhattu gara dhiiraachi baan deebisnu maa ofii yaadne boruu keessaniif yoo nama taatan jechuudha. Kanaaf wayitii ustaadni waan akkana dubbatu namni biyya Saudi Arabiyaa kana keessa parsantii 75 akka bultiitti haraama waliin jiraachuutti hin jirtanii maal goonaa olsomu. Kana gaamala labumaas haraama akka waan bultii walii qabdanii waan wal jaalataniif waliin jiraachuu jirtan. Haraama walii dabalamtanii eegasii ni kaanuu hidhaa jettanii hidhachuutti hin jirtanii. Rabbi jalaa dhoysitanii. Namni takka haraama yoo walii dabalame bar haddii qaba. Addaan bahatu jira. Haydii hargitutu jira. Kanaan ala astaghfirullahi walumatti dabalamuun wal jaalannaa bakka ni jiraami guyyaa 2 fi 3 haga feete akka feete taate eegasii gara nikaahaa dhufta sun siif rabbi jidduu seeti. Rabbiin dhoysita ilma namaa dhoysita malee ilma namaa dhoysitee nikaaha ustaadni hidhame sun ittiin gaafatamu. Li'annahu situ dhoysee itti dhaqe waan ta'eef ilmi kee haga abbaa 9 diqaalaa akkati dhalchitu san abbaa 9 diqaalaa ilma akkati dhalatu. Kana beekan haraama walii dabalamtanii haddii shari'aan isin jidduu keette osoon baasiin namni deebitanii ofii keessanii akka jaarsaa jaartii walitti dabalamtan rabbii keessan sodaadhaan mallee taanaan irra deebi'ee isinii himaan. Obboleettii tiyya si himaan nama zinaa bultiin dura zinaa si gaafate bultiifuun horatini namni suni zinaaf eegasitti fayyadame booda yoo si fuudha jedhe akkamiin si fuudha yoo si fuudha jedhe immoo dhuguma atiin haddii shari'aa eeyidee haydii takka argitee takka haydii takka jedha madhabni tokko madhabni biraa haydii 3 jedha arkitee eegasii addaan silkii cufattanii achi booda obseesitti deebi'ee nikaasiidha taa namni sun. Yoo ammoo of qabuu dadhabde naa hidhi jedhiin abbaa keetiin zinatti hin deeminaati of gadi buusaa mallaqa of gadi buusaa billaa haalaykum nikaa hidhadha eegasii waan feetan atiin gammachuu ati irraa gammaddu san akka rabbi irraa gammadu akka malaayikaan sirra jirtu ati amma waan ga'ootii zinaa dalaydu tokkoffaa aqliin sirraa deemti lammaffaa malaayikaan sirra jirtu fitnatti jirti rabbiin sirraan gammadu fi shayxaana qofa waan sanirraa akka gammadu garuu namni bultii horatee bultii halaalaatiin walitti dabalame malaayikaan irraa gammaddi. Rabbiin irraa gammada halaala walitti dabalama waan ta'eef jechuudha. Even ajrii qaba yoo itti kaniyyattu taate. So maalidha? Maali? Wallahi ustaaz Lulu waan ati jette kanarra mee shamarri gartee fireendota isaaniitii wajjin jiran mee yeroo har'a sagalee dhageessan kanarra ni kaaya na goradhu haa jettuuni wallahi guyyaa sanirraa bilbila irra cufata. Itti fufi. Yaa namni takka namni bultiidhaaf yoo namni si barbaade boleettii tiyya mallaqa mana qabda anam waan ajaa'ibe takka iccitii takka isinii haa baasuti iccitii wahiidha nama wahiiti like dhufeeni akka bultiidhaaf akka na gaafateeti jireenya kiyya keessa waan na qunname keessa jechuudha. Dubaani kaayoo fi akkaataa itti deemu maleeni galii isaa gaafadheen beeku manas qabdaa jedheeni gaafii akkanaa takkumallee gaafani. Kaayoon tiyya tana fuulduratti kana gochuu qaba imala kana na wajjin imaluu hin dandeettuu jedhe akkanuma jedheen mallaqni kee meeqa mana qabdaa makiinaa qabdaa gaafii kiyyan turre gaafiin kun wallahu alladhi nafsi biyadihi arga harraa dhalaa arkine keessa namni gaafii kana hin gaafanne duratti hin jiru gaafii kana maaliif hin gaafatin ati maana hin gaafatin kamitti gaafiin kun filannoo bultii ta'u dhalaalee hanga ammaa hedduu arkine keessaa kana gaafa kana wati sin jedhu fudhaaduu fi mitaan as biratti billahi alaykum waa wayii iccitii takka isinitti taa'imu obboleettii tiyya taas jala jirtu namni takka wayita bultiif dhufee si gaafatu awwalan maal jedha shari'aan yooni dandeettan fuudhaa jedha malee osoo hin danda'in nama bultiif gaafadhaa wanni jedhu hin jiru ilmi dhiiraa kamilleen waan takka osoo harkaa hin qabaatiin waan ittiin si bulchu ittiin si oolchu harkaa hin qabaatiin bultiif dhufee si gaafatu biraa ka'e. Eega inni san bultiif si gaafate immoo
ba'allah maayindi seetii keessan future plaanii keessan irra godha akkaataa ilmaan itti guddifattan akkaataa boru shari'aatan itti gadhaabdan yaanni keessan kana haa ta'u qabrii si waliin hin seenu makiinaan abbaa feete makiinaa fi fooqii ka qabutti yoo ka heerumtu taate obboleettiiti yaa qaalii billaahi alaykum yoo ati har'a duute fooqii sanitti inni jaartii biraa fuudhaa si qabrii si kaahanii ilmaan ati dhalte si duuba yoo ka du'aa'ii siin goone taate ati maseena rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaafatamanii maseena dubartiitu jira jedhan maseena jechuun eenyu jennaan sahaabaan maal jetteen nama dhalaa takkallee rabbi isaan kennine laa jedha rasuul sallallahu alayhi wasallam maseena namaa jechuun nama dhala 15 dhala 20 ijoollee 30 addunyaa tanarraa qabaatee ijoolleen takkallee isa duuba du'aa'ii isaan goonee jedhan namni sadaqatul jaariyaa addunyaa tanarratti haftuuf waa sadii salan keessaa ilmaan gaariidha tokko اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا يو اتيرن برسيفتين ilmaan si duubatti du'aa isiin gootu ilmaan si duubatti qalbeetiin karnyaachistu osoo hin ta'in Ute maali? Walii gallee? So maaltu kana deemu jira? Naam jira namaan. So namni maal jettaniina biyya Arabaa tana maqaan waan itti Suudi Arabiyaa keessa duraan kabajaa nuti qabnu uummata Bilaal nu jedhanii mu'azzinaaf kabajaa waa meeqaaf nu barbaadan arree eenyu ta'an Itoophiyaadha jedhanaa himame maaliif? Somaaleedhaan jiraatan. Uummata Arabaa haraan barsiifnee ummata Arabaa haraan barsiifnee waa meeqa barattee waa meeqa barsiisanii Itoophiyaan namni himatu jiru jedhan waan gaarii haasoynaatu ni da'awaallee namaan taatu dhiisaa waan tana firraa dhiisaa. Oromtiis kabiraatii dhufa arrabsu itti fufi jedhan rabbiin gandalama qopheesse jannataa fi jahannamillee qopheesse lachuutiifuu dalagattu malee hin dhayitu. Ani Sheekh Amin Roorran nama qaaliidha. Ani warra du'eerran nama qaaliidha. Suuraa kan namni jaarraa abbaa gadaa abbaa jifaar waaqoo guutuudha. Eenyurraan jara kanarraan qaaliidha. Haacaalurraan qaaliidha. Eenyu du'ee fi kan du'eerraan qaaliidha. Ustaadootan hin xiqqaatiin jira asirratti meeqa saalxiisaatiin meeqa asirraa galchuu feetan. Gartee kaan asirra dhufee qashinaas godha. Islaama ta'ee islaama fakkeeffatee bareedee si dhufee yoo nama gorsitee viidiyoo namarra daleeti ijooluma islaama dhufee si arrabsa. Ani nama akkasii galuu miti never ever ani abuumoo azeebboo. Isin duraan beeka social media illee fayyaan qabaani maraataa miti. Nama shortaa qabsiif najaanii sodaachisanillee. Biyya tiyyattiin kabajaa godha. Ulamaa itiyyattiin kabajaa godha. Ilmaan kiyya haadha manaa kiyyattiin kabajaa godha. Ganda kiyyattiin kabajaa godha. Aadaa tiyyatti hiriyoota kiyyattiin kabajaa godha boon nama kabajaa qabuun nama qaaliidhaan. Rabbi kiyyaafin gartee masakamee deema. Ani never ever ana madaangaa rabbi tarkaanfatu nama caffaruu miti. Nama arrabsuu miti. Nama xiqqeessuu miti. Nama saaxiluu miti. Kaayyoon social media irra dhufeef hin qaban. Gariin namni naan banne social media durirraa eegalee 2011 social media eegalee 2011 akka lakkoofsa faranjiititti gartee nama hawaasa kiyya diinaanii hanqaan beeku guddisaaf gartee beekumsa hanqaan qabuun hin tajaajilaaf waan hin dhufeef hin qaba kaayyootii iska maqaabir asittillee bu'aa akkanatti harka dhuseenaa dhiisee akhirattillee rabbi biratti an kanaaf hin dhufe an namni dhaabaneeti miti sirbuuf hin dhufne geema irratti taphachuuf hin dhufne nama arrabsuuf hin dhufne nama xiqqeessuuf hin dhufne hojii nabiyyichaa wa innaka latadu ilaa siraatil mustaqiim jedhan karaa rabbiitiin namaa yaamuuf hin dhufe okay aadaati jaafamantii barsiisuuf hin dhufe jiran kanaaf hin dhufen ani ijoollee islaamaa dhiise kiristaanaa wajjin nagaanii jiraadha irra baay'ee isaanii warriin waliin jiraadhu warri waliin dalagu warri waliin galu isni kan inni ofirraa dadhabe Ahmadii fi Muhammadi yoo leen biraa nan xuyitoon na xuyitoo akka inni dogoggoranii hin gorfadha isin waan feetan na godha ani wallahi lazim kiiloon takka narraa gad inni irratti beeka hamilee illee nan cabxuu bara maashaallah itti qofaleetumaan gorsa malee wallahi lazim response illee namatti hin godhan laaleeta waan akkanatti hin tajaajilu malee ani follower barbaadu inshallah tarmaan isin jaa mee viidiyoo waraabama ustaas dhugaa rabbi ustaas koosin nu gorsuutti jabaadhaa nu gorsa as jala teessanii warri nama hundumaa miti jettan dhugaa rabbi jechuudha warri nama hundumaa miti baalagummaan jettanii dhugaa waaqa jechuudha dhaqaati deema uffannisa gorsi hin barbaachisu amantaa kiristaanaas amantaa musliimaas lakki gorsi deebii qaba kan jettanii mataa ustaasaa gargalchitanii lakki gorsi kun sirrii miti jettanii warra haleessa dhagaa turtanis
kaleessas achi turre hundi keenya jechuudha. Warri gorsa jibbitan piliis deemaati kalorooksii dhugaate uffannisaa. Gorsi deebiin qabte Oromoon jala buttee jechuudha. Gorsi deebiin qabu otoo waan intala namaa ilma namaa sammuu qabaattee sammuun kee gubbaarras jiraate amantaa kiristaanas hordofi. Gorsi kun gaariidha jettee fudhatta malee silaa nama narrabsitu turte. Kanaaf ustaasa keenya abshir dhugaa rabbii galatoomaa isin ammayyuu taanan jechuudha. Waan takka qofatti yoon dogoggore qofa waan takka jechuun yoo biyya moggaasee wanta jedhe ani yoo afaan dubbadhe waan goonu viidiyoo mee daqiiqa kan dhiifillee ta'u takka daqiiqaafillee akka ragatti waraabbadha asumarratti jechuudha. Yaani wanni isin kennitan waliigalatti gorsa malee namni isin xuuxaa osoo nu hubachiiftanii gaariidha jeetii waraabalee noo viidiyoon gallakkisa wanni waraabuu hin dandeessu naan jedha namni biraa yoo dandeessa waraabaa naa ergaatiis ayyee itti nuuf ufeeti.